Odeeffannoo haala gabaa bara kanaa jechuudha. Gatii qorqorroo fi akkasuma gatii mismaara qorqorroo rukutuu fi akkasuma gatii qalamii manaaf ta'u jechuun kan jalatti dibamu jechuudha. Gidaara yookaan dubboo manaa keessatti dibamu. Gatii isaa qabannee dhiyaannee jirra. Kadhuma viidiyoo kanaatti na faana tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune warroonni immoo amantaa biraa hordoftan nageenyi kiyyaa kan jaalalaaf kabajaa bakkuma isin jirtanutti isin haa qaqqabdu jecha. Egaa odeeffannoo bara 2015 haala bittaa gabaa meeshaalee ijaarsa manaaf ta'u qabadhee dhiyaadheen jira. Gadhuma viidiyoo kanaatti eessayyuu hin deemna na faana tura isiniin jedha. Egaa warri TikTok irraan immoo viidiyoo kana hordofaa jirtan piroofaayila TikTokii jala chaanaalii yuutuubii kiyyaan jira. Irra tuquudhaan odeeffannoo guutuu yuutuubii irraa hin argattu isiniin jedha. Jalqaba irratti kan isin beeksisu gatii qorqorrooti jechuudha. Qorqorroon gabaa guyyaa har'aatti haala inni itti gurguramaa oole qorqorroon sadarkaa sadiitu jira. Sadarkaa tokkoffaan kan manaaf ta'u addunyaansaa birrii 660 gurguramaa oole jechuudha. Luukiin tokko sadarkaa tokkoffaa luukii filatamaa kan ta'e luukiin tokko 660 gurguramaa oolee jechuudha. Egaa haaluma kanaan luukii meeqa ijaarrachuu mana akka barbaaddan luukiin meeqa akka isin ga'u birrii 660 herreeguudhaan bira gahuu ni dandeessu. Inni sadarkaa lammaffaan immoo birrii 460 jechuudha. Sadarkaa lammaffaadha. Birrii 460 maan gurguramaa oolee jira jechuudha guyyaa har'a. Inni sadarkaa sadaffaa sadarkaa gadi aanaan immoo akkasuma dallaaf kan ta'u jechuudha. Dallaa gibbiitii fi kan ta'u birrii 400 jechuudha. 400tti gurguramaa oolee jira jechuudha. Amma immoo gatii mismaaraa jechuudha. Mismaarri qoxurii 912 jira. Mismaarri abbaan qoxurii 12 jechuudha. Kaartooniin tokko birrii 900tti gurguramaa oolee jira jechuudha. Birrii 900tti gurguramaa oolee jechuudha kaartooniin tokko. Egaa mana keessan kaartooniin meeqa akka ga'u herreeguudhaan birrii isaas herreeguu hin dandeessu. Inni qoxurii 9 immoo jechuudha birrii 850tti gurguramaa ooleetiin jira jechuudha. Kaartooniin tokko jechuudha. Qalamiin immoo haaluma argaa jirtan kanaan fuuldura viidiyoodhaan akkuma argaa jirtan kanatti qalamiin manaaf ta'u qodaan tokko jechuudha. Qodaa isin asirratti argaa jirtan kuni tokkoon ishee birrii 423 500tti jechuudha. Gatiin isii hamma kan itti gurguramaa jiru qalamii. Egaa qodaan kun meeqa akka mana keessaniif ga'u egaa murteessuu hin dandeessu. Egaa gabaa haala meeshaalee manaaf ta'u kan guyyaa har'aa haala kanaan gurguramaa oolee jira. Gatii jiseemii akkasuma simmintoof immoo kan yeroo biraa qabannee isiniif dhiyaannu ta'a. Egaa warri gara yuutuuba chaanala kanaa immoo haarawaa dhuftan sabiskiraabii gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kanas laayikii tuqaa. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jalattis keessaanis nu gaafachuu hin dandeessu. Odeeffannoo biyya keessa jiru kan yeroo yeroodhaan isin biraan geenyu ta'a. Aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura.